waldaa aksiyoona fayyaa waliif jedhamna. Waldaa aksiyoona fayyaa waliif ogeeyyii ciccimoof kaka'umsa qaban akkasumas teeknooloojii ammayyaa fayyadamuun kan bu'uureffame karoora yeroo gabaabaaf dheeraa diriirsuun fayyaa uummata keenyaa eeguuf waardiyyaa cimaa ta'e kan eegale waldaan aksiyoona fayyaa waliif yeroo gabaabaa keessatti hospitaalota sadarkaa isaanii eeggatan Finfinneetti, Fiicheetti, Amboo fi Walisootti hospitaalota waliigalaa 10 magaalota Oromiyaa garaagaraa Shaambuu, Naqamte, Najjoo, Dambidolloo, Jimma, Mattuu, Shaashamannee, Awadaayii, Bulee Horaa, Baalee Roobee fi Adaamaatti banuudhaaf kaayyeeffatee jira. Maal kana qofa giddugala yaalaa tokko Finfinneetti kiliinikoota giddugaleessaa 20 godinaalee Oromiyaa mara keessatti dukkaana qorichaa yookaan faarmaasiiwwan 40 godinaalee Oromiyaa fi magaalaawwan Oromiyaa mara keessatti akkasumas kolleejjii saayinsii fayyaa tokko ijaaruun tajaajilaaf oolchuuf kaayyeeffatee jira. Kana qofaas miti giddugala kiliinika guddaa, giddugala laaboraatoorii guddaa, giddugala dandamannaa yookaan rehabilitation centerii guddaa, mana barumsaa fayyaa, giddugala qorannoo fayyaa, istaadiyeemii yookaan dirree kubbaa miilaa fi gamoo mana jireenyaa hojjetootaa ijaaruufis kaayyeeffatee jira. Maarree waamicha lammiin waamame kana simachuun aksiyoona bituudhaan kaayyoo waldaa aksiyoona fayyaa waliif akka dhugoomsitan kabajaan isin affeera. Onki gurgurtaa aksiyoona fayyaa waliif baankilee Awaash, waldaa hojii gamtaa Oromiyaa fi baankii intarnaashinaali Oromiyaatti kan argamu yoo ta'u, gatiin aksiyoona tokko qarshii 1,000 yoo ta'u, marsaa lamaan kan kaffalamu bittaan aksiyoonii xiqqaan 2 ta'ee guddaan 20,000 fayyaa ta'a. Waldaa aksiyoona fayyaa waliif